Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduu haaraa qabannee isinii dhufnee jirra. Nu faana turaa isiniin jenna. Asumaan gara oduutti isin dabarsa. Hordofaa. Oromiyaa godinaalee adda addaa erga mariin nagaa marsaa lammaffaa gaggeeffameen booda waldhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hammaatee itti fufeera jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Hussein Kadir jiraataa godina Arsii aanaa sirkaa ta'uu isaanii himanii lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan. Nama saddeeti uummata nagaa karaa irratti arganii namoota isaan qabaniitiin achiin gara fuula waraana jiruutti deemanii turani. Erga waraanicha walitti dhiyaataniin booda jidduu waraana mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromootti dhukaasni banamee battala dhukaasni banametti namoota saddeettan qaban keessaa lubbuu nama afurii dabree ture. Namoonni sanirraa kanillee namoota afurii kana buuxan isaanii ni dhabamanii waraanni dhaabbateen boodallee mana saddeet gubanii gaafa guyyaa 25 immoo mana 23 gubanii kan uummataa jechuudha. Kan gaafa jalqabaa mana saddeetii walitti mana 32 gubate hanga ammaa jechuudha. Dhiiraan akkuma gandoota sagal qabamanii baasa tareetaa jedhamee beekama. Kanaaf jirutti uummanni buqqa'ee jira namni takka mana ofii hin jiru. Jiraataa godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti kamisa ganama naannoo sa'aatii 4tti haleellaan diroonii Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti raawwatamee lubbuun namootaa darbeera jedhan. Cawwaaqaatti lakkoofsa 5 Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti diroonii namoota tilmaamaan nama 23 ta'u rukutteetti naannoo sanatti qabeessa sana fuudhuudha malee kan waraanaa mootummaan sana jedhamu jedhu yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo miti. Keessa ijoolleen itti fiilmiidhaan waggaa 10 gadi otoo waajjirri ilaalee bootaa waa ilaalee itti fiilmiidhaan. Godina Wallagga Lixaatti jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan erga mariin marsaa lammaffaa xumurameen as tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaatiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu cimee itti fufeeraa jedhan. Namoonni miidhamaa jiru shakkiidhaanis manumaa fuudhamee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jedhuun namni fuudhamee kan ajjeefamullee jira. Kan hidhamullee jira. Qabeenyi batullee jira. Uffatni abdii uffatee jira beektaa. Akkasumallee mana hidhaa gidaanii keessatti namoota 82 ol kan hidhamanii jiranillee jiru. Akkasuma gara aanaa Qondaala Beekii keessattillee akkuma kana daran ulfaata beektaa. Dararaan xiqqoo jabaachaa deemaa jira beektaa. Haji Ibrahim Kamal jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Gadaba Asaasaa ganda Cafroo Shaashee ta'uu isaanii himanii rakkoo hawaasa naannichaa mudachaa jiru innaa ibsan. Mana hawaasaa abiddaan guggubaa turanii humna waraanaa akkasuma milishoota gandaatii wal makaniiti. Yaabaa shanee yookaan ammoo suyyoo waraana bilisummaa Oromoo soortuu isintu sooreetiniin gaqqaxeelcheetiniin mootummaa kanaan mormaaraa waan jedhamu waytu ta'e sababa kanaaf jecha soduu guddaa amma doorsisa hamatu jira. Miidhaa lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin qaqqabaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee garaagaraa kaasan irratti kan dubbisne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa innaa deebii kennan. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa jirra kana cimsineetu kan itti deemnu jechuudha. Namoonni nagaa gidduutti kan shirkatti tarkaanfii godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti irratti fudhatameen humni kun bittinnaa'eera. Humni isaa dhahamee jira. Sababa Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti dhahameen haaloo ba'uudhaaf jecha aanaa shirkaatti uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhate. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, godinaalee Wallaggaa, Arsii, Arsii Lixaa fi Gujii lamaan dabalatee godinaalee biroo keessa jiran sababa rakkoo wal waraansa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Haayiluun gama isaaniitiin haleellaan mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwate hin jiru jechuudhaan garee hidhate kana dirqisiisuudhaan gara mariitti akka dhufu taasisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti fufa jechuudhaan ibsanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalittis tarkaanfii humna shoror keessaa kanarratti fudhannu cimsineetti itti fufnaa jira. Yeroo kamiyyuu caala dirqamee gara nagaatti akka inni deebi'u jechaadha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii mootummaan yeroo mariin nagaa gaggeeffamaa jirurraa jalqabee haleellaa naannoo Oromiyaa bakka hedduutti raawwachaa jira jechuun ibsuun himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu himanii. Oromiyaa bakka adda addaatti waraanni sirnichaa nurratti haleellaa gaggeessaa jalqabe mariin suniyyootu hin dhumiinidha. Hangammaatti ittuma fufee jira. Miidhaan uummata irra gahaa jiru kan durii caala amma rakkina daangaa darbe ta'ee jira. Bakka adda addaatti uummanni nagaa miidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Diroonii yeroo adda addaa sirnichi itti fayyadamaa bakkoota adda addaa Oromiyaa keessa garuu asiyootti aanaa Cawwaaqaa kan Buunoo Beddellee keessatti argamu haleellaa dirooniitiin uummati nagaa 25 olitti ajjeefame. Kan miidhame immoo lakkoofsan beekamnedha. Garuu aanaa Sirkaatti keessatti mana 23 olii gubanii uummata yoo xiqqaate nama 6 bakka tokkotti raashinanii kun immoo waan Oromiyaa guutuutti argaa jirrudha. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irraa sagalee Ameerikaatiif yaada kennan waraanni bilisummaa Oromoos ta'e mootummaan marii marsaa sadaffaa itti fufuudhaan dararamni uummatichaa akka xumura argatu taasisuu qabu jechuun gaafatanii
Godina walakkeessa bulchiinsa Tigraay aanaa Abargallee Yecilaa keessatti ganna darbe keessa bokkaan waan hin roobnee fi namoottan aanicha keessa jiraatan 100,000 fi 15,000 keessa namoonni 95,000 gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu bulchaan aanichaa obbo Hagos Adaraa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bakka kanaan dura lolli cimaan keessatti taasisamaa ture kanaaf ji'oottan kunnan darbanii fi gargaarsi namoomaa akka qaqqabaa hin jirre kan ibsan bulchaan aanichaa haalli beelaa aanichaa keessa jiru waan hammaachaa deemaa jiruu fi gargaarsi atattamaa akka taasifamuu qabu gaafatanii jiru. Bakkaawwan balaa beelaatiif saaxilaman kana keessa kan socho'aa jiru paartiin mormitootaa bulchiinsa naannoo Tigraay Wuddibna Tsaannet Tigraay beelli aanicha keessatti uumame xiyyeeffannaa gahaa akka hin arganne ibsee jira. Dura taa'aan paartichaa Dr. Dajanee Mazgabuu balaa hongee kanaatiin namoonni fi beelladoonni du'aa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay dilbata dheengaddaa sadaasa 16 bara 2016 walgayii taasiseen godinaalee naannicha keessa jiran godina walakkeessaa, godina bahaa, baha kibbaatii fi godina kibbaa keessatti balaa hongee uumameen namoonni du'aa jiraachuu isaanii mirkaneessee jira. Bulchiinsi naannichaa namoottan balaa beelaa kanaan miidhamaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa birrii miliyoonii 50 ramaduu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Namoonni naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Chaginii keessatti qubatanii jiran keessaa sababa beelaatiin kan du'an jiraachuu ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu keessa waggaa tokkoon dura buqqa'anii naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Awwii keessa magaalaa Chaginii uummata keessa qubatanii jiran daa'immanii fi maanguddoonni sababa beelaatiin du'uu isaanii qindeessitoonni baqattootaatii fi aanga'oonni ibsanii jiru. Magaalicha keessatti qindeessaa buqqaatotaa kan ta'an obbo Muhammad Hasan torban lamman darban keessa daa'imman 2 du'uu isaanii himaniiru. Akka obbo Muhammad dabalanii ibsanitti buqqaatota magaalaa Chaginii keessa qubatan keessa waggaa tokkoon darbe keessatti daa'immanii fi maanguddoonni 55 du'anii jiru. Buqqaatonni lakkoofsi isaanii 2,400 ta'an erga bakka sana qubatanii waggaa tokko keessatti yeroo tokko qofa daakuu furnoo kiiloo 15 kennamee fi alatti gargaarsa biraa akka hin arganne buqqaatonni himanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman naannoo Amaaraatti komishineerii ittisa balaatii fi waabii nyaataa kan ta'an Diyaaqoon Tasfaa Baattaabbil komiin baqattootaa kun sirrii ta'uusaa ibsanii dhiyeenyatti akka gargaarsi namoomaa taasifamuu fi himuu isaanii Asteer Misgaanaw Bahaa walitti bu'iinsi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru naannoo Oromiyaa keessatti naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru jedhame keessaa hammaataa dhufuusaa jiraattonni himaniiru. Bonoo Baddellee, Arsii Dhihaa, godinaalee Wallaggaa, godinaalee Shawaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti walitti bu'iinsa adeemsifamaa jiruun lubbuun namaa akka bade qabeenyi barbadaa'e namoonni nagaa hedduun to'annoo jala ooluu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti garuu nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii olaantummaa seeraa haala qindoomina qabuun kabachiisuu mootummaan federaalaaf naannoo cimsuu isaanii ibsaniiru. Akka komii jiraattonni dhiyeessan kanarratti garee hidhate kan isaan shanee jedhanii waamantu lammiilee qulqulluu irratti haleellaa raawwachaa jira jedhan. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii gama isaaniin haleellaa lammiilee qulqulluu irratti raawwatameef mootummaa itti gaafatamaa taasisuudhaan himannaa mootummaadhaan isaan irratti dhiyaate akka hin fudhanne ibsa. Akkaan gadi bu'uu darbees yeroo midhaan walitti qabamuudhaaf gahetti roobe oomisharraan miidhaa gaheeraa jedhu. Bulchiinsi aanichaa hanqinni xaa'oo mudachuu eere garuu sana hir'isuudhaaf mala garaagaraa fayyadamuu dubbata. Biiroon qonnaa Oromiyaa gama isaatiin hanqinni xaa'oo dhiibbaan inni barana midhaan irratti fide hin jiru jedha. Galmoo Daawit dabalata qaba. Gandi madda bishaanii kan godina Arsii aanaa Lodee Xusaa keessatti argamtu oomisha midhaan biilaa kuduraa fi kaaniin hedduu beekamti. Keessumaa qonni qamadii asitti mul'atu kan ganda kana maqaa yaamsisuudha. Amma ji'a sadaasaati. Waqtii oomishni itti walitti qabamu. Bokkaan yeroo malee roobee isaan danqusi qonnaan bultoonni ganda kana konkolaataa qamadii haamee calleessuun hanga argatan walitti qabaa jiran. Akka qonnaan bultoota aanaa kanaatti barri oomisha baranaa kun kan danqitti baay'ateedha. Keessumaa xaa'oon dhabamuun waan hangafaatii jedhu. Taaddasaa Awwaqee qonnaan bulaa ganda madda bishaaniiti. Oomishni baranaa akka duraan hin jiru innuu maaliif akka duraan hin taane hanqina xaa'oo irraa xaa'oo ganzabaanis maallaqaanis argachuu waan hin dandeenyeef akka duraanii argachaa hin jiru. Isa keessas immoo darbee qilleensis kanuma argitan kana biqilsee akka duraanii taa'aa hin jiru. Barana kuntaala 7, kuntaala 5, kuntaala 8. Magamirra lafa gamirra. Tushaarra 7 yaa'u argamte. Ishinu kanuma argitan kana ishinu ganzabatti waan jijjiiramtu natti fakkaatu kanuma argitan kana ishis. Dargaggoo Junaddii Kadris jiraataadhuma ganda madda bishaaniiti. Xaa'oo kun waan hin dhufneef sirriin qaqqabamuu hin dandeenye. Deebi'ee immoo waan kumbaayineerii kunillee sirriitti nu achaggaree duraan birrii dhibbaanii amma garuu dabalee birrii 300 ta'e kumtaalee takkittiin. Kanaaf deebi'ee shifeerii irratti illee shifeerii kennan malee asiin asitti seenuu hin danda'u waan ta'eef baay'ee nu achaggaree jira. Dargaggoo Kaffaaloo Gammachuu hojjetaan misoomaa dhiibbaa xaa'oon dhabamuun kun oomisha baranaa irratti geesse kana ragaa ba'a. Dhabamuu xaa'ootirraa kan ka'e oomishni akkaataa barbaadamuun argamaa hin jiru miidhaa guddaa eeveniif nullee hojjettoota
gandoota misooma qonnaan bulaa biratti deebinee ekstenshinii akkan kennineef dhiibbaa guddaa kan irratti geessaa ture dhabamuu taa'uu kanaati. Ittaan suuraan immoo yaa akka barreen gaddaati irraa barana haalli qilleensaa baay'ee jijjiirameera. Jijjiiramuu kanarraa kan ka'e midhaanonni jiran baay'een isaanii biqilaa jiranii callaan argamullee immoo parsantaa 50 oliin gadi bu'eera. Even barreen gaddaa kumtaala 16 kumtaala 14 sin baasu barana garuu endam haagala ta'u gandi kun fooyyedha. Gandoota biraa osoo deemte kumtaala 1 kumtaala 2 argamaa jira tushaa tokkorraa. Tushaa tokko jechuun tokko afuraffaa hektaara jechuudha. Dhabamuun taa'uudhaa dhiibbaa guddaa fi guddaa san kisaaraa guddaa fideera jechuudha. Qonnaan bultoonni kun oomisha baranaa irratti dhiibbaa fidee kan jedhan inni kaan immoo bokkaan jidduutti dhaabbachuu darbees immoo erga ga'ee sassaabbii irratti roobni gaanfa Afrikaatti balaa lolaa fidaa jirus midhaan buusaati. Kanuma jirtu tana odoo maaragumaan galte odoo itti roobuu baate gaarii tureeyyuu kinoo kanuma argitan kana midhaanis biqilee maallaqaan akka jijjiiramu giraanu gabbaa'e mooji. Akkuma ga'een itti roobee ture midhaanichi biqilee ture roobee mooyyuu kompaayinarichi seenuu hin danda'u sababaan isaatiillee tokkoffaa midhaanichi akka barbaadamitti haamamuu hin danda'u lammaffaa mooyyuu sababa dhokeetiin maasaa keessa seenuu hin danda'u guyyoota lama akkas yoo carraa kenne sanaan booda roobni rooba ammayyuu baay'ee ulfaachaa ta'uu akkuma qilleensa argitu kana even warra guyyaa kanatti fayyadaman malee amma borroobuu danda'a jechuudha. Obbo Lamaayyoo Raggaasaa bulchaan aanaa Loodee Xusaa sassaabbiin oomisha midhaanii itti jiramaa jedhu. Keessattuu aanaan kun akkuma biyyaattis aanaa oomisha qamadiitiin beekamtu waan taateef waliigala sassaabbii oomisha yeroo ammaa kana keessa jiruunis gandoota baadiyyaa 19 qabnu keessaa gandoota 6 keessatti sassaabbiin oomishaa ga'ee iddoowwan uwwisni qamadii keenya itti babal'atus sassaabbiin oomishaa keenya qamadii naannoo parsantaa 50 irra geenye irraa jechuudha. Inni biroon waa'ee hanqina xaa'oo mudatee qonnaan bultoonni oomishni duraa gad bu'ee jedhanidha. Qonnaan bulaan keenya karaa guutuu ta'een galtee qonna maraa itti fayyadamuu keessatti dhiyeessiin xaa'oo wajjin wal qabatu rakkoo ture waan ta'eef kun naannee oomishtummaa keenya irrattis dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Biiroon qonnaa Oromiyaa qonna gannaa baranaa kanaanii lafti hektaarri miliyoona 9.4 qotamuu hima. Obbo Geetuu Gammachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa VOF kana keessaa midhaan lafa hektaara miliyoona 4 irra jiru sassaabbiin isaa raawwateera jedhan. Hanqina xaa'oo irraa kan ka'e oomishni harkaa gad bu'eera akka qonnaan bultoonni jedhaniif immoo rakkoon xaa'oo jiraatus hammi oomisha baranaa waan gad bu'u miti jechuun deebii kennu. Oomisha qonnaa bal'inaan oomishuun irra jiraata jennee karoorsinee hojjechaa turre keessa yeroo ammaatti sassaabbii isaa baay'ee haala gaarii ta'een kan gaggeeffamaa jiru. Kanarraa ka'ee gaafa laallu oomisha sabsii duraatis tilmaamni sabsii duraa gaggeeffameeti kan jiru akka biiroo keenyatti. Kanarraa fudhannee gaafa laallu oomishtis dabalaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha kan argaa jiru. Kun sababni isaa akka atis kaaste dhiyeessiin callaa guddisuu keessa xaa'oon keemikaalaa bara darbe keessatti hanqina qabaa ture. Kanarraa ka'ee hanqinni xaa'oo keemikaalaa yoo uumamellee kompoostiin asiin qopheeffachaa kaarbulaatiin qopheeffachaa waan tureef qonnaan bulaan baay'ee rakkoo guddaa keessa galee jiru. Xaa'oon bara darbe rabsamees fudhannee tolaallu kan barreen darbeetiin garaagarummaa guddaa kan qabu miti jechuudha. Obbo Geetuun rooba elniinoo kan gaanfa Afrikaatti mudate jedhamuun oomishni ga'e akka hin miidhamneefis manni barumsaa torbeef cufamee bakka adda addaatti akka oomishi walitti qabamus taasifame. Daarussalaamitti geggeeffamaa kan ture irraa marsaa lammaffaa osoo milkaa'in ka xumurame akkas isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya marii kanarratti beektotii yoo hayyootii hundee yoo biyya hundayyuu irratti hirmaatanii turanii akkasuma akka Ameerikaa fi Yuuroppii keessatti akkas gartee Keeniyaa biyya adda addaa irraa irratti hirmaatanii turanii garuu mariin kun hin milkoomne milkaa'uu dhabuu isaa hedduu itti gaddina. As keessatti darara uummata keenyaa uummanni keenya gartee amataa yoo xiqqaate durillee inuma dararamaa maqaa abaa'uu kanaan garuu eegii mootummaan ka Oromoo jennee eegii abdannee irra geenye kana haala amata 5 keessa dabarsine kana uummata keenyaa naannoo adda addaa keessatti gartee dararamaa ka ture kana keessaa uummanni marii kana ka geggeessee gaafa marii tokkoffaa duraa irratti akkanatti uummanni dila kana hin gammanne ture garuu marii lammaffaa kanarratti uummanni bakka jiru kaabaa kibbaa Oromiyaa keessaa hedduu gammadanii jiranii. Marii kanarratti ka diinni hedduu gaddee ammoo uummanni sabi keenyaa nami keenyaa hedduu gammadee ture. Gammachuu kana keessatti gartee milkiidhaan eeguu turanii milkii kana keessatti garuu dubbiin kun hin milkoomne ture. Milkaa'uu dhabuu isaati garuu hedduu itti gaddinaa. Akkasuma garuu